Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak sinin jenna kan barana kan bar heddun waa ta'u ashama harka fuune akkam jirtan ilmaan Oromoo fayyaadha nagaha baga naga jiraattanii isinin jedha. Addas wanni qabadhe isine messenjera nama tokko waliin chaatii goonu messenjera message san akkamitti al takkaan balleessuu dandeenya isa jedhu qabadhee isin dhiyaadhee jira karaa salphaadhaan hanga xumuraatti nafaana bu'aa isiniin jedha. Namoonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan chaanaalli kiyyaa shaashee tuub jedha. YouTube keessa galtanii argachuu dandeettu. Shaashee tuub garuu nama hedduutu banatee jira maqaa shaashee tuubiin. Chaanaala kiyya profaayila isaanii isinitti agarsiisu nafaana bu'aa. YouTube irra seennaa. YouTubein as jira. YouTube irra seennee shaashee tuub jennee barreessina. Shaashee tuub sarchi goona. Shaashee tuubiidhaan namni banateeru baay'eedha. Irra gad deemtanii beektanii kiyya profaayil isaa isa kana jecha kiyya isa kana shaashee tuub isa kana subscribe mana afuuriif sagal qaba. Isarratti gad dhooftanii hojjetan bakka upload jedhu kana dhooftan viidiyoo hedduu jala viidiyoo barumsa guddaa dabarsu argachuu dandeessu. Waa hedduu jala barattu. Dhaqaatii ilaalaa subscribe like share godhaatii waliif qoodaa isiniin jechuu barbaada. Gara barnoota keenyatti haa dabarru. Barnoonni keenya kaardhaa akkamitti messenjera akkamitti chaatii namootaa nama hedduu waggaa hedduuf chaatii gootee yookaan chaatii san tokko warra deemtee dileet godhuun sin uffisiisaa al takkatti akkamitti nama san jalaa haquu dandeette. Garuu akka waastappis ta'uu dhabaatu nama san jalaa akkamitti akka kiliir gootu sitti agarsiisa. Hanga xumuraatti nafaana bu'ii siin jedha. Messenjerri isa kana chaatii adda addaa as jalatti argitu. Chaatii jechuun kun as jira. As chaatiin as tuttee hojjette waa hedduu asii argita jechaadha. Nama walii waggaa hedduuf chaatii gootee gariin yookiin FB isaa gubatee jira waliin qabdu yookaan chaatii san namni akka hin argine balleessuu barbaada ta'a. Waa hedduu wal qabateeti jechaadha. Wanti ati balleessituuf chaatii san fakkeenyaaf mee chaatii nama tokko akkamiin balleessee isinitti agarsiisa. Chaatii nama tokko fakkeenyaaf mee eenyu akka balleessu walumaan ilaalla. Chaatii eenyu akka balleessu ilaalaa jira. Fakkeenyaaf chaatii kana balleessuu barbaada jennu chaatii kana isa kana balleessuu barbaada Jabal Bunkarii kan jedhu kana fakkeenya balleessuu barbaada. Akkamitti balleessa walumaan buna asirra gad dhoofna. Profaayilii isaa kanarra gad dhoofna. Profaayilii osoo hin taane maqaa isaa kanarra gad dhoofna. Yoo gad dhoofna kan nuu ba'a. Akkana yoo ba'e akkam goonni balleessinaa as dhufnu bakka tana. Bakka mallattoo raajifannoo fakkaatti ol garagaltee dhaabbatu sana bakka tanatti mul'ata jechuudha. Bakka qasxii isii mallattoo akkaataa mallattoo bifa diimaa jiru kana jechaadha. Isarra dhoofta. Isarra dhoofte akkana siiba barreeffamni kunniin. Barreeffamni kunniin akkana siiba. Garuu maqaa nama kanaa kan daganne Jabal Bunkarii jedha. Qabachuu qabda mataa keessa maqaa nama sanii jechaadha. Akkasiin jalaan banneef.
yookaan akka isin jalaa gadi hin fagaanneef ol harkifnaa ignore jedha ignore message isa kana jecha message haquu yookaan ignore jechuun balleessuu yookaan delete gochuu jecha ignore message jedhamatu ignore message sara gadhoofna achi booda ignore kan ifaan dhoofna jecha ignore isarra dhoofna delete ta'ee jira jechuudha. Ammallee delete goonee hin xumurre waan xumuranutu jira nafaana bu'a. Dhufnee bakka sarchii kanatti maqaa isaa barreessina maqaan yabal maqaan message amma jalaa haqnee kana maqaan nama sanaa yabal jedhama. Yaa waliin nuu dhufa yabal kunoo dhufee jira isa kana. Ammas jira kana ammaas siin jedha filannoo lama sii kenna. Blockii gootamu delete gootaa jedha. If you replay yabal bunkari will also be able to call in within this info such as achieve activity in when you have read message jedha. Kanaafuu message delete gootamu blockii gootaa jedha. Blockii godhu osoo hin taane message isa wajjin chaatii godhe kana haquu barbaada. Message isa kana jechaadha. Message baay'ee hojii qabna. Message kana haquu barbaada jecha. Kanaafuu delete gootacha. Delete as tutte bakka tana tutte delete goota. Blockii godhu hin ta'u delete goota. Blockii godhu barbaadna hin goota. Yoo delete godhu barbaadamu as jecha. As tutte hojjette delete asitti delete gootacha bakka tana tutte. Delete ta'ee jira. Amma inni jalaa fagaata maqaan isaa jalaa fagaata jecha. Kanaafuu akka jalaa namni kun hin banne yoo barbaadde as dhuftee ammas bakka sarchii kana yabal jettee yookaan qubee yaa barreessinaan sii baha. Yabal sii bahee jira kunoo isa kana isa gadhooftee amma bifa haarawaa takkuuf jalaan qabu laala. Chaatiin sun hundi qabamee jira. Kanaafuu akka si jalaa hin banne yookaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh itti dhiista. Akkasitti haa ta'u jechaadha. Atini miseejii isa biloggoo isin goone miseejii isa wajjin qabdu biloggoo ta'ee jirta. Delete gootee jirta jechaadha. Chaatii isaa akkasitti haquu dandeessan ofirraa bifa kanaan fayyadamuu dandeenya. Tokkorra deebi'ee isinitti agarsiisee irraa baha. Fakkeenyaaf nama biraa mee eenyu haa jedhu. Nama biraa chaatii dhumna fakkeenyaaf dhuftee nama kana fakkeenyaaf isas bitii meeqa biraa laalla isa kana jecha chaatii nama kana irraallee balleessuu barbaadde as dhuftee bakka tana dhooftaa bakka tana tuttaa maqaan isaa amiin qabachuu qabna. Amiin jedha achi tuquu qabna. Achi booda ol harkifnaa bakka tana dhufnaa bakka ignore jettu na dhufna ignore as dhoofna. Achi booda as tuqnaa ignore goonee irra. Amma eessa dhaqnaa gubbaa dhaqnee bakka sarchii tana jecha bakka maqaa namaatti barreessuu dandeessu kanatti yookaan waatti barreessuu dandeessu kanatti amiin jettee barreessita. Qubee amiin yoo jette sii baha kunoo isa kana jecha. Sara gadhoofta filannoo lama sii kenna. Dileetii moo bilookii goota siin jedha. Dileetii bakka tana tuqxaa. Delete gooteetta jechuudha. Amma akka jalaa hin banneef achumatti deebitee salaama irra barreessitee dhiista. Jalaa hin banneef assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jettee dhiista jechuudha. Bifa kanaani miseejii namaa of jalaa yeroo tokkoon balleessuu ni dandeenya. Isiniin jedha galatoomaa. Yeroo biraa waan biraa qabadhee isinii dhiyaadha. Agasiifu nagahaa fi fayyaadhaan naa turaa isiniin jedha. Barnoota kana walii facaasaa share like walii godhaa koomentii godhaa. Oromoon wal malee waan biraa hin qabu. Waan isiniin galle koomentii irratti gaafachuu dandeessu. Galatooma.